maal qabdare amantiin kiristaanaa kun mee kiristaanummaa kana lallabii mee xiqqoo asii galee jira mee lallabii asii galee waaquma himi mee waaquma kan kee si dhageeffannaa. Kala Sandriyyuu waaquma tokkoon qaba garuu. Yesuus immoo. Lakki Yesuusiin yeroo kana nu maal isinitti fakkaata beektaa? Nu maal isinitti fakkaata beektu? Yaa ilma waaqayyoo jedhanii kadhatu iddoo tokko tokkotti immoo Yesuus isa waaqa kanaa fi lafa kana uumtee jedhu adda addadha. Garuu ani akka ergamaa ta'etti namanaa jechuudha. Durumaa kaaseeyyuu. Egaa durumaa kaafteeti Yesuus akka ergamaa ta'etti amante maalumatu cinqii kana geessire nabiyyi Muhammadoo maaliif alayhi salaatu wassalaam fudhachuu didde? Nabiyyi Muhammad immoo hin jiru kaa macaafa keessa hin jiru bar. Maal macaafa keessa jiraachuun dirqama Muusaa macaafa namootatu barreesse Maatoos faatu Luuqaas faatu barreesse jarri kuni isa wajjinu beekti kiristaanatu akka isaanii tolutti gadi dhaabbate malee fakkeenya wangeelonni biraa jiran wangeelonni maqaa nabiyyi Muhammad dubbatan wangeelota akka Barnaabaas fa'aa jira kan nabiyyi Muhammadiin dura jiru kan maqaa isaanii dubbatu kana ammoo waldaadha eenyu kana waldaa kiristaanaatu waan kana meeqa yeroo takka waasitti garsiisa viidiyoo tokko siif banaa kan barsiisan ati ortodoksiidha moo peenteedha? Ani peenteedha waaqayyoof galatu. Waaqayyoof maal galataa miti qoy kanarratti maal waaqayyoon galateeffattaa miti. Waaqayyo waa galatummaa miti. Waaqayyo jibbu waaqayyo waa galatu jettaa isaa rabbiin kana yoom jaalatee jenna. ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሊቃውንቱ ጉባኤ ታርሞና ተስተካክሎ የወጣ ይላል አይደል? ከኔ ጋር ናቸው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አይደለም በገል አይደለም በድርሳናት ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስም ኢንፍላብል ነው ምንም እንከን ኖሮ የለበትም ብላ አታውቅ። መጽሐፍ ቅዱስ ብለን የምናነበው መጽሐፍ ረጅም ዓመታት በፈጀ እርማት ረጅም ዓመታት በፈጀ የሊቃውንት ስብሰባ argu jirtanii miti macaafa qulqulluu jennee kanatti qabannee deemnu sirreeffama bara dheeraatiin boodatti ammas ammoo sibsabaa bara dheeraatiin boodatti walitti qabamee jedha. Macaafa qulqulluu akkana ቀኖና ለመወሰን ማለት ካኖናይዜሽን ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስን አሁን በምታውቁት መልክ akkama jedhama. አዲሳት ይህንን ያህል ናቸው፣ ወንጌላት 4 ናቸው፣ የጳውሎስ መልእክት 14 ናቸው ብሎ ለመወሰን በጣም ረጅም ዓመት ፈጅቷል። ሁሉ የተስማማበት የመጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር እንኳን የተወሰነው በ397 ዓመተ ምህረት የትንሣኤ በዓል ላይ ቅዱስ አትናቴዎስ ለትንሣኤ ባወጣው መግለጫ ላይ ነው። በቃ አዲሳት ወንጌላት 4 ናቸው፣ የጳውሎስ መልእክት እንዲህ ናቸው ብሎ የወሰነ። እስከዚያ ድረስ አከራካሪ ነበር። የትኛው ወንጌል ትክክል ነው፣ የትኛው ወንጌል የውሸት ነው? የማቴዎስ፣ የማርቆስ፣ የሉቃስ፣ የዮሐንስ ብቻ አልነበረም ወንጌል። የውሸት የማቴዎስ ወንጌል ነበረ። የውሸቱን ከእውነቱ በምንድን ነው የምንለይ? የበርናባስ ወንጌል፣ የኒቆዲሞስ ወንጌል፣ ኧረ ሌላው ይቅርና የአስቆሮቱ ይሁዳ ወንጌል ሁሉ ነበር። እንዴት ነው እውነተኛውን ወንጌል ከውሸት ወንጌል የምንለየው? ተሰብስበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እቺ የምትቀድመው ከወንጌል በነገራችን ተሰብስበው የቱ ወንጌል ትክክል ነው የቱ አይደለም የሚለውን አጣርተው መስፈርት አውጥተው መስፈርቱን ያሟሉትን መጽሐፍ ቅዱስ በምንለው መድብል ውስጥ እንዲገቡ ያደረጉት የቤተክርስቲያን አባቶች ናቸው። የቤተክርስቲያን አባቶች ይባላል ካኖናይዜሽን ይባላል። የቀኖና መወሰን ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ አይደለም መጽሐፍት ቀርቶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ ወልጋይ ጉዳይ ረዱበት ብዙ ማጣራት ተካሂዶ ነው አሁን እጃችን ላይ የገባውን መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ይቻላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ችግር ካለ ይላል የሂፖ ሊቀ ጳጳስ አውግስጢኖስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ችግር ካየ 3 ነው ችግሩ ይላል። ስንት ነው? 3። የመጀመሪያው ችግር የገልባጮች ችግር ነው ይላል። Macaafni amma nuti harkaa qabnu jedha. Macaafni amma nuti harkaa qabnu kuni barsiisaa Itoophiyaa keessatti beekamu nama xiqqaallee miti. Nama akkanaan callisee taa'uudhaan miti. Akkuma argaa jirtan walgahii keessatti wanni kun kan inni haasa'e. Uummata baay'eedha walgahee barsiisaa kan inni Kiristaana Ortodoksiidhaa ta'e kan wallaaleen jira jedheetiin hin yaadu. Ortodoksiin guutummaa beekaa nama Finfinneeti. Macaafni nuti harkaa qabnu kuni irrimaatii bara dheeraatiin yookaan sirreeffama bara dheeraatiin booda akkasuma marii bara dheeraatiin booda macaafota addaan baasnee bara 497 jechuun jaarraa afuraffaa 397 jechuun waan xiqqaadhaa miti. Achi boodaanii akkasitti nu harka gahee amma macaafa jennee qabannee deemnaa jedha. Yaa macaafa qulqulluu qulqulluu qulqulluu. Ishi akkas taanaan immoo rabbiin tokkichi ustaaza eenyuun amanuu qabna reenuyi. Kan naangallee Isa Yesuusiin ergesan Yesuus kadhatu ka gubbaa jiru.
Kan gara Inni gubbaa immoo dhaqee eenyudha? ijaan hin mul'anne san. Argeetti hin beeknu ka gooftaa Yesuus gooftaa Yesuus jenneetu amannee jirra. Isatu du'e isatu ka'e jenneetu dhamtii kan Mul'atu namannu. jedha maqaan Amma Waaqayyo. fakkeenyaaf Maal jedha Waaqayyoon macaafni ishee mul'atu. fakkaata? Macaafni maal Waaqayyoon jedha ishee mul'atu. fakkaata? Hafuuradha jedha. Garuu Warra Waaqayyo sagalee. du'eera du'a moo'ee ka'eera inna. Garuu ergi akkas ta'e ergi inni Waaqayyo miti ta'e Waaqni gara biraa eessa jira ree? Yesuus waaqaa miti walii galatti Yesuus nama annama jedhe. Waaqni kan jedhamu maal Yesuus jedha Phaawulos yeroo takka dhaggeeffataa jidduu. Yesuus Waaqa miti taanaan immoo Waaqni biraa jira. Waaqa biraatu jira kan Yesuus kadhatutu jira. Yesuus ofii isaatii kan kadhatu. Isa immoo hin beeku kaan. Isa sana maal jedha macaa Yesuus Kiristoos abbicha sana erga isin takka argitanii beektan sagalee isaas dhageettanii hin beektanii jedha. Ammas ammoo Phaawulos illee maal jedha Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifaa humti nuti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni isa argees hin jiru isa arguus hin danda'u jedha. Hunduma gararra jira jedha. Ifaa humti nuti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Gaafiidha sinuu gaafadhee ture kiristaanotaan. Ifaan sun eessa dhaqee ifaan Waaqayyo keessa jiraatu sunii jedheenan. Jennaan ifaan kaafuudhaatiin an jedhan. Siigalee amoonni kun. Ifaa hafuuraatiin an jedhan. Ifaa hafuuraatiin an jedhan. Ifaa humti nuti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata jedha macaafa. Ifaan sun eessa dhaqee yoo Yesuus Waaqa ta'e jennaani ifaa hafuuraati kun an jedhan. Deebii isaaniiti. Garuu ammoo akka waliigalaatti alaa kulli haal Yesuus Kiristoos Waaqa kadhatu qaba Waaqa inni kadhatu san. Inni sun ifaa humti nuti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata jedha macaafni. Namni takka isan argine isa arguus hin danda'u. Nabiyyiin Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam wahijaabuhu nuuruu jaan. Wanni namaa fi isa uumamaa fi isa addaan dhoowwu wanni akka isan argine nama dhoowwu ifaadhaa jedhan. Sigalee ifaadhaa jedhan. Namni rabbiin arguu hin danda'u. Namni humna rabbiin arguu illee hin qabu ammatti. Guyyaa qiyaamaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala of namatti agarsiise humna keessa kaa'ee ofitti nutti agarsiise malee. Jiru duniyaa irratti humna ittiin arginu hin qabnu rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isa saniidha rabbiin nuti waaqesseetu. Sigalee amma? Akkasi. Rabbi isa waaqesseetillee. Yesuusiyyuu isa kadhachaa turetillee Yesuusiin. Yoo Yesuusiin ka jaalatu taate Yesuusiin namni ana jaalatu hojii an hojjedhu hojjetaa jedha. Hojii inni hojjetu hojjedhu. Hojii inni hojjetu hojjedhu. Inni eenyuun kadhate? Takka sadiin hin kadhanne. Takka sadii kadhateetiin hin beeku. Inni kadhate Rabbi tokkicha kadhate. Rabbi tokkicha san kadhadhu. Ijaan hin mul'anne san. Isa macaafa keessatti abbaa jedhame. Abbaa jechuun kan nama dhalchuu jechuudha miti. Abbaa jechuun bu'uura waan hundumaa, ka waa hundumaa uume, ka waa hundaa horatu jechuudha. Akka kanatti hubachuu si barbaachisa. Akkas. Rabbiin si haqa jechuudha inshaallah. Rabbiin siif haa laaffisu. Tayyib meetitti deebi'amee meetii waa gaafadheetiin ture. Nabiyyiin Muhammaditti alayhi salaamaaf hin amanne meetii. Amma si fidee ture amma fakkeenyaaf wangeela Barnaabaas fa'aa jedhee ture barsiisaan kuni wangeelli Barnaabaas sun maqaa Nabiyyiin Muhammadin dubbata. Garuu ammoo macaafni kun ka 66 ka bara jaarraa 16ffaa keessa walitti qabame. Macaafni akka walii galaatitti macaafni walitti qabamee akka amma jiru kanatti isinii kaa'ame jaarraa waggaa 397ffaa irratti. Achi dura kiristaanni tokkollee macaafa bifa kana walitti qabee gaddaman hin jiru. Barattoota Yesuus walaa eegalu hin jiru. Eegasanii ammoo jaarraa 16ffaa keessa dhufee Maartin Luuser ammoo 66 isinii godhe. Macaafni kun sirriidha. Macaafa kana kan walitti qabe namni martuyyuu akka amantii isaaf ta'utti macaafa kana walitti qabe malee waan namoonni barreessan hunda walitti hin qabne. Fakkeenya wangeela Barnaabaas kan jedhamu maqaa Nabiyyiin Muhammad dhaheetiin Muhammadin maqaa isaanii dubbateetiin ibsa. Macaafa isaanii fudhannu jedhanii jiran kiristaanonni. Sababni isaadha sababa waan nuti yaannuun hin fudhan waan nuti yaannu walitti hin galu jedhani. Ammas dabalataan macaafota hedduutu jira. Macaafonni waan du'a Yesuus Kiristoos hin dubbanne waan kana keessa faallaa dubbatan. Macaafota sanillee hin dhiisan. Nu biratti rakkoo macaafa keessaa wanni Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam ati dhabe jettuuf sababa kana malee waan biraatiif miti. Ammoo akeekiidhaan Nabiyyiin Muhammad nabiyyoota hunduma caalaayyuu macaafa kana keessatti akeekamanii jiran. Gara Nabii Muhammaditti akeekamee jira. Biyya isaan keessaa dhufan, bakka isaan keessaa dhufan kun hundi isaa dubbatameetiin jira. Macaafa Pheenxee keessa moo? Hin jiru macaafa Macaafuma kana keessayyuu jira. Macaafuma kana keessayyuu
bakka isaan irraa dhufan gosa isaan keessaa dhufan gosa nabiyyiin Muhammad gosa nabiyyiin keessaa ergamu dubbatamee jira macaafuma kana keessa jira ammayyuu. Nabiyyi Muhammad matsaafa kee kiristaana keessa jira? Maqaadhaan siin hin jenne maqaadhaan kan jirani maqaadhaan kan siin jedhan wangeela Barnaabaas jedhanii wangeelota kiristaanonni didan keessa jira siin jedhe. Wangeela isaaniin fudhannuu jedhanii kiristaanonni didanii jiran. Garuu wangeelli sun kan barreeffame nabiyyi Muhammadiin dura. Wangeela isaan akkuma namtichi kun sii dubbate namtichi amma dhaggeeffataatu Barnaabaas fa'aa wangeela barreessee jira jedhe. Wangeelli sun warra duraaniiti. Amma fakkeenyaaf ustaazi wangeela Yaaqoob barreesse Maarqos barreesse jedhamee jira miti quraana kana immoo eenyu kan barreesse amma fakkeenyaaf suuraadhaan taa'ee jira malee quraana baluun barreesse jedhamee jira quraana kana eenyutu barreesse? La suuraa jechuun akka boqonnaati bari meeti. Suuraa jechuun suuraa 414 qabaami. Suuraa jechuun akka boqonnaati. Fakkeenya wangeela Maatewos yoo jette wangeelli Maatewos boqonnaa 28 qaba. Quraan namoo suuraa jechuun akka boqonnaati. Ayata jechuun akka lakkoofsaati. Sigalee dabalataan quraana kan eenyu barreesse kan jedhu nuti nabiyyi Muhammadtu barreessisan quraana. Nuti waa hunda nabiyyi irraa fudhanna malee nabiyyiin alatti hin qeeballu bara hin fudhannu nabiyyiin alatti. Macaafa kana wanti nuti dinnuu sababsanii bara. Eenyutu abbaa ebaluuti osoo Yesuus Kiristoos barreessuun isaa gad dhaabataa ta'e qoma baadhannee fudhanna laa kanatti beekamne laakiin rakkoon isaadha amma waa Yesuus ajajee miti waan inni barreessaa jedhee miti waan nufi isaatiillee barreessee miti. Macaafa kana namootatu lafaa kaanii barreessuun natti mul'atee jira jedhee namni dubbaa barreesse yaada garagaraadhaa barreessan. Inni kun ammoo ani dubbii rabbi jannati na seensa itti namaan sababni isaadha sababa karaa nabiyyiitti waan hin dhufiniif. Annabiyyiidha malee annabiyyootatti amana malee namoota garagaraati qulqulluudha kan jedhu hin jiru tokko isaadha jechuudha. Nuti muslimtoonni nama nabiyyootaan ala jiru qulqulluudha jennee hin dogonguru jennee tokko isaadhaan fudhatan. Beeka abbaa fedhe haa ta'u. Maaliif barattoota nabiyyi Muhammad gurguddaan ta'in? Sigalee maaliif barattoota nabiyyi Muhammad gurguddaan ta'in guutuun guutuutti wanni isaan jedhan dhugaadhaa wanni isaan jedhan dogongorri takka keessa hin jiru hin jennu. Sigalee dogongorri hin jiru kan nuti jennu yoo walii galan qofa. Macaafa kana keessa amma yoo fudhatteetiin jettaati macaafa kana keessatti Luuqaas kiristaana yoo gaafatte Luuqaas qulqulluu Luuqaas qulqulluu Phaawulos qulqulluu Yaaqoob qulqulluu Phexros nabiyyoota warra hin tahin qulqulluu jedhanii waan isaan jedhan osoo dogongorri illee keessa seenee qulqulluu jedhaniitiin fudhatan. Abbaan barreessee osoo addaan hin baafamin jechuudha. Rakkoon kiristaana bira jiru isa kana. Alaa kulli haaliin nuti muslimtoonni ammoo nabiyyi irraa fudhan. Nabiyyiin ammoo nabiyyi Muhammadtu itti quraanni kun itti dhufe eegatti dhufe ammoo nabiyyi Muhammadtu alayhi salaam quraana kana gaggeessanii barreessisanii afaaniin illee nama qabsiisanii deeman. Karaa lama nama qabsiisanii deeman. Afaaniin akka namni sammuu keessatti qabatu. Barreeffamaan As bukkeetti nabiyyi Muhammad bichaadha kan waa'ee Rabbii barsiisaa ture kan waa'ee Rabbii himu nabiyyi Muhammad bichaadha amma fakkeenyaaf Matsaaf Qudusii Pheenteerraa ergamoonni Waaqayyoo baay'ee isaaniitu jira Yesuus Kiristoos yooma ergamaa dhannee fudhanneeyyuu ergamoonni Yesuus Kiristoosiin booda jiran ergamoota hedduutu jira ergamoota qulqulluu ta'anii as bukkeetti kan musliimaa keessatti ergamaa Muhammad duwwaadha moo ergamoonni biraa maaliif hin ibsamne ergamoonni biraa maaliif immoo hin jaallatamne? Hundinuu jira nabiyyoonni tokko lama nabii Muhammadiin qofaa miti bara namni nabii Muhammadiin ergamaadha jedhe nabiyyoota kaawwan itti dhamanne muslima miti bara kaafira jedhama. Kana beektaa fakkeenyaaf namni tokko nabii Muhammadiin ergama rabbii jedhe Yesuus ergama rabbiitii miti yoo jedhe musliman jedhamu kaafira jedhama. Fakkeenyaaf amma nabii Muhammadiin fudhatee nabiyyoota hunda fudhatee osoo Musee qofa dide kaafira jedhama. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala laa nufarriqu bayna ahadin minhum jedhaa jedha. Addaan hin baafnu jara addaan hin baafnu nabiyyi tokkolleen kan nuti itti dhamanne hin jiru. Nabiyyoon hundi isaanii dhugaa barsiisan jennaan. Qura'aan immoo kan xumuraati kitaaba xumuraadha gorsa haarawaa kan rabbiin qabadhaa jedhe. Ka kitaaban duraallee mirkaneessu isa kan murtii godhu jechuudha. Sigalee? Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee salwaata moo maalla kan isin jettanii nabiyyi Muhammad irratti salwaata buusaa moo maalla kan isin jettanii maal jechuu barbaadeetu achi bukkeetti yeroo baay'ee nabiyyi Muhammad jedhu ijoolleen musliimaa jechuudha salwaata irratti buusaa maal jechuu barbaadaniitu achi bukkeetti? Salawaata irratti buusaa jechuun rabbiin kadhadhaate jechuudha. Salawaata irra buusaa jechuun akka rabbiin rahmata godhu sadarkaa isaaniidha yeroo hunda malaayikaa biratti waa'ee isaaniidha rabbiin haa dubbatu rabbiin subhaana sadarkaa isaanii akka ol fuudhu rabbiin kadhadhaa jechuudha. Rabbiin isaaniif kadhanna. Nabi Muhammadiif rabbiin kadhanna. Wayita kadhannu maal jenna? Allaahumma jenna. Allaahumma jechuun yaa Allah jechuudha. Rabbii yaammachuu jira.
صلي صلاة بوس يوكان رحمة قول على محمد النبي محمد وعلى آل محمد ماتي نبي محمد وعلى أصحاب نبينا محمد أما سبرتوت نبي محمد في رحمة قول أما صدركا ثاني دول كاس وفي برت فارسين ملائكة كيسة فارسين إن يمكن ربي نبي محمد في كرن نبي محمد في كان قول إجيني ربي كرن مالي نبي محمد كرن Nabi Muhammad amma fakkeenyaaf lubbuudhaan du'aniiru maaliif dhaka kadhatamuuf? Lubbu nabiyyoonni kamiyyuu yeroo du'aniitiin jedhanii nabiyyiin tokko wayita du'u lubbuudhaan dhugaadha lubbuu fi qaamni isaa addaan ba'a malee jiraatoodha isaan jireenya barzakaa jedhama. Jiraatoodha uti siin jedhu jireenya akka nuti jiraannu kana osoo hin taane rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaama isaaniidha akka biyyeen nyaattu hin godhu dabalataan ammas ammoo waan ummanni isaanii dalagdulee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaanitti beeksisa. Keessattuu nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nabiyyoonni akka nuti yaadnudha miti. Fakkeenya macaafa keessa iyyuu jira bar Musee fi Iliyaas Yesuus Kiristoosiin dhufanii wal argan jedhaami macaafni. Museen duraan du'ee jiraami. Musee fi Iliyaas dhufanii Yesuusii wal arganii jedha macaafni. Wal argan jechuun nabiyyoonni wayita akkasii dhufanii nabiyyoonni wal argan fakkeenya nabiyyi Muhammad alayhi salaam Musee arganii jiran Yesuusiin arge jedhanii jiran Abrahaamin arge jedhanii jiran nabiyyoota hedduu arge jedhan Idriisiin Haaruuniin nabiyyoota baay'ee arganii jiran nabiyyi Muhammad alayhi salaam. Jireenya asirraatii fi jireenyi eega du'aatiin booda wal dhaba malee isaan jiraatoodha. Nabiyyoonni jiraatoodha. Bara macaafa keessatti Maatewos boqonnaa 17 irratti Musee fi Eliyaas dhufanii Yesuusii wajjin dubbatan jedha macaafa. Ishi quraana keessatti waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoosiin wanti quraanni ibsee jira? Ibseetiin jira bakka hedduu ibseetiin jira. Yesuus Kiristoosii quraanni gaafuma Maryamitti dubbatullee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ويكلم الناس في المهد وكهلا جدين جبريل عليه السلام ملائكة قاف تروفيتين جدين مريم مال جدين قاف يجول مالنا مدبسها سيني قالين قاف يجول مالنا مدبسها قاف جئسم مالنا مدبسها جدين جئسم مالنا مدبسها يامسا ولا جيجو قاف جئسم مال قاف دائما لما نسانيتو يسوس كريستوس همو جئسم مالان وسو جئسم ما بيرنجين درجة مالان ربنا الفولاد جئسم مالان fuulduratti dhufeetiin nama dubbisaa jechuudha. Lammaffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aala suuraa 43 irratti wa innahu la'ilmun lis-saa'a. Yesuus Kiristoos mallattoo qiyaamaatiidha. Mallattoo qiyaamaa kan ta'e dhufuu isaati. Gaafa dhufeetiin jedhe Yesuus Kiristoos dhufee jennaan mallattoon qiyaamaadha dhiyaatti jechuudha. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam mallattoo qiyaamaa gurguddaa fi xixiqqaa dubbatan. Xixiqqaan waan amma nuti keessa jiru kana. Haga guyyaa qiyaamaatti waan tokko guutuu dubbatanii jiran. Gurguddaan ammoo waa kudhan dubbata walitti aansanii. Wantoonni sunniin gurguddaan dhuftee jennaan wal hordoftee daftee argamti san boodaan qiyaamanni dhaabbattee jedhan. San keessa Dajjaal bahu ergasanii Yesuus dhufu. Nabiyyi Iisaa alayhi salaam dhufu. Dajjaal kan jedhamu namtichi jallataa dachii kana balleessuutti dhufa. Ergasanii inni hamaan sun yoo dhufeetiin jedhe san boodaan Yesuus Kiristoos dhufu. Yesuus Kiristoos isatti aanee dhufu. Isa boodaan ammoo Yaajuuji Maajuuji fa'aatu baha. Warra dachii kanarratti badii guddaa dalagan jechuudha. San boodaan akkasitti wal hordofaa deeman. Mallattoon kudhantu jira. Akka wal hordofee akkanatti walirra dhufu mallattoo qiyaamaa gurguddaa jechuudha. Yesuus Kiristoos lammaffaa irratti jira. Amma sammuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala suuraa 4 irratti illee wa in min ahli kitaabi illaa la yu'minanna bihi qabla mawti. Yesuus Kiristoos osoo hin du'iniin dura warri ahli kitaabaa Yahudaaf Kiristaanaa illee kan isatti hin amanne hin jiru jedhe. Osoo hin du'in dura. Gaafni hin du'eetiin dhufu qaban gaafa fuulduratti dhufu. Gaafsan osoo hin du'in dura Kiristaanni illee akka inni dhugaa ta'e akka inni nabiyyi ta'e itti amanan Yahudoonni illee akka inni nabiyyi ta'e itti amanan. Yahudoonni ammatti amanuutti hin jiran. Kiristaanonni illee amma amanuutti hin jiran. Akka inni nabiyyi ta'e amanuutti hin jiran. Gaafa inni deebi'ee dhufe ammoo akka inni nabiyyi ta'e akka inni ergamaa rabbiidhaa ta'e akka rabbiin subhaanahu wa ta'aala dubbate kanatti Yesuus Kiristoos itti amanuudhaaf jiran. San boodaan nabiyyi Muhammad alayhi salaam eegasanii ni du'aa jedhanii dubbatan. Du'eetiin muslimtoonni irra salaatan jedhanii dubbatan.